Hayyee paartituu hunda dandeessuun gaala duraa maal fakkaatti? Erga gaalatti galtee hoo maal fakkaatti? Gara mataa kootirraan qabeen paartituu sirii jedhee itti sinii fufaa jechuudha. Waa'ee dubartiin dubbadha waan ta'eef ofii koorrattan dubbachuu barbaada jechuudha. Paartituun hunda dandeessuun yeroo gaala dura waa'een gaala maal ishitti fakkaata? Waa'een gaala erga galtee hoo gaalli maal fakkaate ishiitti mul'ata isa jedhuun isinitti hima jechuudha. Maalidha isheen si jamar dubartummaan humti hunda dandeessuun dakaa dhufti. Shamarree marramoo amma gara dubartii jedhamee waamamuutti deemta ilmoo godhatte jechuudha. Okay, akkam jirtu hordoftoota ko nagaa keessan nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu ani nagaa kooti. Waaqayyoon jedhee na gargaaree anaan ta'e jedhee yeroo kana daqiiqaa kanaan naga'ee anis ji'a tokko fixee kunoo sa'aatii kanatti isin faana haasa'uufis haalonni nama mijataa ture. Daa'ima baatanii viidiyoo haasa'uun dhugaa baay'ee ulfaata. Haa ta'u garuu wanti hafu hin jiru jechuudha. Viidiyoo kana akka jalqabdaniin sheer laayik godhaa. Maatii koo warri hin taane sabiskiraayib godhanii maatii koo akka ta'anii mata duree waan kanas dhaggeeffatanii achumaan itti fufanii hundumaa dhaggeeffachuu akka barbaadaniif jechuudha. Gaafii tokko immoo gidduudhaan viidiyoo isiniifan hojjedha. Daa'ima godhachuun agam namatti ulfaataa kan jedhu gaafiin jira. Paartii waan keessatti kan hin hojjedhe. Ilmoo nama gammachiisti. Ulfin amma ulfaataa daa'ima godhachuudhaa fi gaa'ila godhadhee gara ilmoo godhachuutti tan deemaa kan jedhu baay'eetu jira jechuudha waan ta'eef hunduma isaatu isiniifan deebisa. Hunda dandeessuun nama akkamiiti osoo gaa'ilatti hin galin dura yeroo ijoollummaa yeroo dargaggummaa akkasittiin deema jechuudha. Hunda dandeessu jechuun immoo dubartii tokko ta'een bakka bu'ee isiniif hima jechuudha. Qormaanni gammachuun gadi bu'uuf ol ka'uun garaagarummaa ta'u malee dubartii kamirraa kan hin dhufne jechuudha. Okay, yoo paartii waanii keessaa akkuma dubbadhe shamarreen yookiin ganaa gara gadii kan jirru yeroo gaa'ilatti gallu tokko osoo gaa'ilatti hin galin jechuudha. Baay'ee waan gaa'ilaa tokko iyyuu hin galu sadarkaa masaarraa geenyeetu jechuudha. Egaa ani dhugaa dubbachuuf dhugaa irratti hundaa'een haasa'a. Yeroo ganaa xiqqoo akka aadaa keenyatti baadiyyaa sootaatan magaalaa sootaatanii maatiin keessanii iyyaafannoo jechuun akka maatii gaarii yoo jedhaman shamarree yoo qabaatan namni kamuu dafee nama gaafataa fuudhuuf deema jechuudha. Ani maatii dhiira faana 8-9 nuti jechuudha. Dubarrii 6 jechuudha nuti. So maal jechuun barbaade Waaqayyoon haa eebbifamu baay'ee narraan turre malee maatii gaarii ture abbaa maatii yookiin haadha gaarii turte. Haa ta'u akkasuma hangafoonni koo dafanii waggaa 13-14 heerumaa turanii. Hiikaa heerumaa maal akka ta'e illee kan hin beeku. Garuu obboleettiin koo ishiin tokko akka heerumteen aninnaa waggaa 5 na fudhattee turte. Maal akka ta'e hunda dandeessu jechuun immoo wanta tokko yoo qabde kan gadi dhiifne. Kan inni irraanfanne jechuudha. Innaan isiniin jedhu achitti sukkuumaa otoo hin taane waan gadi hin dhiifne sammuu akkasiin qaba. Darbe barichi jedhee nama gadi dhiisuu miti jechuudha. So wantoota gaa'ila baroota sana ishiirratti ta'uu nan argaa. Garuu bakka bu'een beeku kanuma fayyaadhaani jechuudha. So obboloonni koo suni gaa'ila keessan cicinna qabu. Ganaa sanatti ta'e jechuudha. Kanaaf erga isaan heerumanii abbaan keenya maal baranii dubartii heerumsiisuu jechuudha. Isheen tokko barattee sadarkaa wayirra ga'uu geessee jirti. Ani immoo siistarii koo ishii wajjin deeme kana biran taa'e waan ta'eef magaalatti galte ishii waan ta'eef ani ishee biran taa'e jechuudha. Maazariin koo duunanii gara gaxarii deeme waan ta'eef iyyaafannoo kutaa 5 ol deebi'e. Kutaa 5 waggaa 12 akkasii gara 13tti maazariin koo hindootee waggaa tokkoon dabaladhee sana booda maalinni seetanii gaa'ila dubarrii akka kootii jiru miti naannoo isaan hin kadhatu inni kaan hin heerumsiisaa ijoollee ishii kan sim jettee boochiin hin heerumnu jedhanii minaa
hin baduu minaan safara koo dubarri hin jiru jechuudha. Tiin gizee tokko waggaa 13 seenee maazariin duutee waggaa jechuudha. Namuu hin jiru faazarii malee jechuudha. Waraqanni wayii dhufe jechuudha. Amma gaa'ila waraqanni dhufe. Amma garaagarummaa hunda dandeessuun gaa'ila dura maalidha? Yookiin immoo gunguddattees maalidha? Sana booda immoo gaa'ila isa jedhudha. Yookiin immoo dubartiin tokko tu gaa'ilatti hin galin maalidha? Erga galtee maal isa jedhudha la kana bara. Achumaanis seenaa koo isinitti muufin jechuudha. Then waraqatichi kun hin dhufe jechuudha. Gaafa dhufu akkamii dhufe fagoo dhaabatanii namatti kennu miti mucaariyaa koo tokko xiqqaashuudha ishiinis. Fiddee dhuftee namichi wayii natti kennee kaa'ate jettee yeroo ishiin fidduu abbaan koo kan miinzee ta'eef waamnee akka millaashin jedhanii keessumaa mana jijjira. Wasiilli koos jira. Wasiila tokkichumaan qaba. Mucaan fiddee harka buufte. Faazariin koo Amaariffa sirriitti hin dubbisu. Achumaan inni wasiila keenya fuudhee dubbiseetuma moora keessa utaalidee nuyi nu mi'eeffate namni kan jedhu malee waan argine jechuudha. Jechaan achi deeme maanni nama jechaanii deemu. Sana booda waraqaticha yeroo dubbisan anaaf dhufe waggaa 13tti. Sana dura garuu hin haasofna. Zammanni kolfinaa wanti sargi jira miti dubara daftee heerumte kana maal si godhan hin kolfina malee seenaa isaa wanti beeknu hin jiru. Ishiidha garuudha. So gaaletti erga galtee naa lolanii as deebi'an minaamin nuti kolfina malee waa'ee isaa wanti beeknu hin jiru jechuudha. So hin hafee aninnaa ijaarsi dhufee ala teessisu guyyaa 3 guyyaa 4 nan kolfa keessa deeme jechuudha. Innaa waa'ee kana ol fudhanii haasa'an nan kolfa. Sistarii ishiin guddoon xinnoo anarra jirtu gittu galfini naan jette ani kanuma gaa'ila jiru beekusi ani bakka yoona birqiidha garuu gaafa heerumtaan wanta akkasii jira miti birqiidha garuu heeruma otoo hin taane waa'ee sana yeroo haasa'an na kolfisiisaa sabus kan uffadhe jechuudha. So galfini iyyatti naa waa'ee sana haasa'an kolfiti haala kenniin meenaan jechuu isheeti ishiin. So biraazariin immoo ana turratti dhalate mucaan keenya nu heerumuuf kanaaf kolfiti haati sii galee ilkaan yaabtadhaan. Amma isaan sadarkaa barachuu irra jiru waan ta'eef gaa'illi waan jedhu akka miidhaa qabu daddafanii naamna galeef jechuudha. So baroota sana akkasittan kolfaa jechuudha sadarkaa sanarratti. Okay sana darbee hindidani waan ta'eef kan biraas dhufee hindidani waan ta'eef haga siistarii kootti biras illee dhufanii deebi'ee immoo ani waggaa 2 booda siistarii koottan birattan deebi'ee jechuudha. So achittis dhufee hindidda ishiin illeen sadarkaa sana darbee waa'ee gidduu kanaan haasa'u. Gidduu kanaan immoo hiriyoonni isin gaafachuu danda'u. Waa'ee gaa'ilaa akkamitti akka ilaaltan isintu beeka isinis hin beektu. Amma immoo sadarkaa kutaa 10 yeroon ga'u kutaa 10 jechuudha. Mee fakkeenya sadarkaa sana yeroon ga'u gaa'ila akkamitti allaala seetanii nama hojii qabu. Teerumu. Isinii kan bara dubartiin erga gaa'ilatti galtee hagam bichaattee fi dura akkamitti tilmaamtiin adda isinii baasuu barbaade. So ani nama hojii qabu keessaa immoo nama akkamii akkan jibbu barsiisaan jaaladhu poolisiin jaaladhu. Ginumaan hin jaalan. Gin kan natti ajajamu barsiisaadha. Jaaladhu waa'ee isaa haasa'uudha jechuudha. So yoo barataan na gaafate besmaa amma itti hangalcha. Garuu miyaan sadarkaa biraa irra jiru achuma maayyuu. Gin kaayyoon koo bakka nama hojii qabattan yeroo maalotum ta'ee qubna garii nama barate jedhee nuuf ilaala yeroo sana jechuudha. So sadarkaan sun immoo akkuma ta'umutti hin darbe sadarkaa kolleejjii seenee jechuudha. Yeroo kolleejjii seenu agami ani baradhee nama hojii qabu ta'uun qaba. Hojii mootummaa dhuunfaa wajjin abadan. Gin immoo sochiin koo daa'imummaa qabee maanii nagada jechuudha. Nagada waan nagadamu beektu waan ittiin guddata wayii sanarraa sanatti guddisuu waan akkasiiti jechuudha. So yeroon kolleejjii sadarkaa sanarra dubara shamarree sadarkaa sanarra jiru maanii hojii qabaachuu. Nama hojii hin qabne immoo ija kootiin ilaaluun barbaadu. Maaliif
nama barannetti dhaqee maaliin godha isa jedhu kallatuma ilaala malee namni hojii hin qabne boroon itti heerume carraan eebbifame akka waaqatti ilaalaa hin jiran akka humnaa fi akka nama barateetti ilaalaa jira yeroo sana. Isiniif ani so nama barate innis wanta hojii qabaachuu qaba anis hojii qabaachuu baadhaan sana gidduutti waan heeruma jedhu barbaada. So otoon sanaan jiru nan xumuree jechuudha. Nan xumureen atattama keessa hojii argadhe. Inni ji'oon argadhe malee hojii mootummaan arganne. Torbee sadii ji'a keessa eebbifamee torbee sadii fixee jedha toon fixee argadhe hojii sana toon hojjechaa jiruun maala naasa'a shamarran natti waan baay'ateef waa'ee biyya alaa deemu waan hin yaadeef sekondi ji'a keessatti xumurame waa'ee biyya alaa deemu jechuudha. Sana booda waa'ee gaa'ela yeroo herreeguu nan dhiise. Jechuun hiriyaa soon qabadhe hiriyaan kun immoo yoo hojii qabate malee yoon tarii nama ganaa barataa jiru yookiin yuunivarsiitii yookiin waan ta'e barataa jiru yoon qabadhe hamma hojii qabatutti ittiin seenu jedheen jira. Isaa baratee eebbifame gaa'ela ittiin seenu otoo gaa'ela jedhinu kana seeni jedheen yeroo sana jechuudha. So akkas dandabarsee otoon jedhu haalli jijjiirame immoo biyyaan baadeeme jechuudha. Biyyaan baa immoo waan hundumas hin barsiisa. Tokkoon tokko keenya uumamumaan sammuu xiqqoo yaaduuf guddaa yaaduu qabna. Amma ijoolleen biyya alaa deeman asii iddoo ka'an hin beekan achi dhaqanii akka tokko akkaataa itti yaadan tokko jechuudha. Sana boodaan yoon hiriyaa qabaadhes jechuudha. Yoon hiriyaa qabaadhes waa'ee sanaa yaaduun dhiisanii hojjadhee birrii fiduu qofa. Birrii sana immoo obboloota koo gadi jedhanii kennuu waan ta'e ni herreega malee waan biraan herreegne jechuudha. Dhugaa dubbachuuf biyyaan baa taa'e. Sana booda ergan waggoota dabarsee biyya galee namaan walitti bubbu'ee jedheen gaa'ela koo jabeessee akkamitti qaba isa jedhu yaadeen isarratti haasa'aa ture isarratti jedhee nama yoon qabaadhes jechuudha yeroo sana gaa'ela gin qarshii erguun abadan keessa koo akka xiqqis jechuu hin danda'u yoo nama naa maleesses miti jechuudha. Biyyaan baa taa'ee waa'ee gaa'elaa isa qabu san qabne beekamu wallaalaa jedhee herreeges hin beeku yaanni koos iddoo tokko jira yeroo sana amansiisee waan ta'eef. So sana booda biyya hambaa waa'ee waa bitee godhachuu ofii kooti shamarree waa qabdu bakka hojjette biyya hambaa jedhan jechuun barbaada malee yaa waaqayyo namichi sun inni nan itti heerumu didee qabaachuu hojjechuu didee angorra jira angorra hin jiru ayii nama kanattiin dhaqee nama kanattiin fineeshi jedhee herreeges hin beeku. Gin bakka ofii kootii waa qabaachuu basmaam shamarreen yoo qabaatte konfidensi akkamii akka qabdu kooti jetti hojjette hin jiraatti kuftullee ittiin kaati nama hin qabne soo ta'e isaan kaasti hin ka'a baramma ta'e isaan danda'amsi inni immoo darbee hojjeta waan akkasii malee. Inni qabaashiin hin qabdu minaamin otoo hin taane qabaachuu waa hojjadhee fidu nama ta'uu koddoo sanaa ka'e isaan herreega jechuudha. Maartaan yookiin hunda dandeessuun haga heerumnetti haga gaa'ela nama faana hin godhanne yookiin heerumtee iddoo tokko hin taanetti sana herreegaa turte jechuudha. Isinoo maal herreegaa turtan? Paartirsirii ergan gaa'elatti galee hunda dandeessuun maalidha? Shamarreen tokko erga gaa'elatti galtee maalidha? Inni kun isinis hin madaala. Sana dura maalan ture jettanii of gaafattu agam turtanii maalirra turtanii filannoon keessan maal ture of gaafachuu dandeessu. Sana booda yaadni keessan maalidha? Global akkamitti of ilaaltan kaartaa naanna'a kowaasiidhaan of naannessitanii of ilaaltan jireenya keessan gaa'ela otoo hin godhatiniif gaa'ela otoo godhattan warri ganaa gaa'elatti galtan duraan maal karoorsaa turtanii nama akkamitti ofii karoorsitanii boroo akkamitti karoorsitan amman biyya alaa galu sanaayyuu amma waggaa 5 hojjedhutti waa'ee waaqni gaa'ela dhugum namaa filataa jedhee beeku baqa gaa'ela fiifan filadha saqabu san qabne ta'uu qaban nani filadhe sun jedheen jiraan baqa ani hunda dandeessuun hamma waggaa 5 biyyaan baa hojjedhutti jechuudha baqa san filadhe ta'a inni ta'ullee humnaan baqa humna keenyan hojjannee sooromna humna keenyan waa qaba namna kootii iddoo kana taa'an jedhe malee teessoo gaa'ela waaqan namaa filata teessoo yoo daka sana jiraattes ol kaasee teessoo jira kan si teessisu yoo immoo teessee jiraattes dabalee kan si teessisu akka waaqayyo ta'een beeku
jechuun waaqayyo maalummaa sanaan beeka garuu filannoon gaa'elaa waaqayyoon jedhee akkanatti qabadheen jiru. Amma waggaa 5tti biyyan baataa'e sobatu gonkumallee dubbadhu jechuudha. Bakka ani qabaachuun qaba, bitamuu qaba, qabeenyi jiraachuu qaba, hojjedhe waan ta'eef naayikee waaqayyoo waan ta'eef hin jedha malee gaa'ela koo boruus akkuma har'a naayikee gaa'ela koo boruus isa beeka. Kana keessan galu sana keessa minaamin hin jedhu jechuudha haga sanatti. Kanaaf isinoo maal keessa turtan kaleessa warri ganaatti hin galle fakkeenya maal waan akkamitti hangalettanii jirtu warri itti galtanoo iddoo itti dogoggortan jirtu ofii keessanii filattanii. Iddoon itti isinii milkaa'e filannoo keessanii jira moo iddoo waaqayyo isinii filatetu isinii milkaa'e jira. Filannoo ofii wayyamoo isa waaqayyo eegan wayya. Akkamitti immoo waaqayyo akka eegan kan koorraa kaasen isinii dhiba. Kaleessa garuu filannoon keenya akkam ture. Hunda dandeessuun akkam turte filannoon ishii waa'ee gaa'elaa keessatti. Seenaa ishii biraas paartiitu firii jedheetan itti isinii fufaa. Laayik sheer gochuun dagatinaa. Nafaana tura. Waan hundumaa waan shamarree keessa jiru maal akkan dabarsee maaliif waa'ee gaa'elaa qofaa miti. Waa'ee koo hundumaayyuu gaa'ela keessa immoo maaltu akka jirus. Akkamitti akka seentan yoo heebba waaqayyooti seentan maal akka ta'e yoo ofii seentan maal akka ta'e yoo waan hundumaan isinii ibsa jechuudha. So viidiyoo kana sheer gochuun dagatina. Yoo isintti tole laayik godha. Yaadammoo qabdannaaf deebisa. Gaafii keessan immoo gaa'ela keessatti amma ilmoo godhachuuf hin jira. Agamii waan akkamiiti jechuun baay'ee ulfaataa. Dafii akkan ilmoo godhadhuuf na ariifachiisaa jirollee kan jedhu keessan jira. Garuu maal akka ta'e isiniifan ibsa. Isas mata duree qophaasa isiniifan ibsa. Viidiyoon gadi dhiisu garuu sirriitti daawwadhaa. Ijoollee biraafis sheer godhaa isiniin jechuu jaalladhaa. Nagaan waaqayyoo hunduma keessan haa ta'u gola jirtan iddoo jirtanitti